Yoo yaa harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabnee jirra qopheessee dhiyeessuun kan simbiraan ga'oona bunnoo waa beekoti hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaan affeerraa kiyya. Qaamoleen mootummaa godina Wallagga Bahaa aanaa Saasigaa ganda Loomichaa fi Baloo lammaffaa keessatti namoota nagaa lama ajjeesuun himamee jira. Weellisaa Saayid Awwal mana hidhaa keessatti dhukkubsatee yeroo dheeraaf yaala dhabuun yeroo ammaa haala ulfaataa keessa jira jedhamee jira. Soomaaliyaan xiyyaara Itoophiyaa gara Hargeysaa balali'aa ture dhorkuun gara Finfinneetti deebisuun ishee beekamee jira. Sudaan walitti dhufeenya tokkummaa misooma Afrikaa Bahaa IGAD waliin qabdu addaan kutuu ishee beeksiftee jirti. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Qaamoleen mootummaa godina Wallagga Bahaa aanaa Saasigaa ganda Loomichaa fi Baloo lammaffaa keessatti namoota nagaa lama ajjeesuun himame. Namoota ajjeefaman kanneen keessaa jiraataa ganda Loomichaa kan ta'e uffata waraanaa itti uffisuun rifeensa namtolchee itti kaa'uun ajjecha akka irratti geggeessan kan himame hoggaa ta'u jiraataa ganda Baloo lammaffaa abbaa ilmaan ja'a kan ta'e Aliyyii Bakar kan jedhamus ajjeesuun beekamee jira. Akkasuma aanuma Saasigaa ganda Horaa Waataa buufata 8ffaa jedhamu keessaa namoota baay'inni isaanii 25 ta'e qabuun achi buuteen isaanii kan hin beekamne hoggaa ta'u namoota arganne muraasni maqaan isaanii Nugeetaa Immiruu, Malkaamuu Taasisaa, Eeliyaas Baroo, Malkaamuu Booroo, Tasfaa Eddoosaa, Molaatuu Tarrafee fi Kadiroo Tarrafee kanneen jedhaman ta'uun beekamee jira. Qaamoleen nageenyaa mootummaa namoota ganda tokko butuun fudhatan kana eessa akka geessan waan wallaalameef maatiin butamtoota kanneenii yaaddoo amaa keessa galanii jiraachuu maddi keenya GMN itti himee jira. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa yakkoota namoomaa fi waraanaa saba Oromoo irratti dalaguun haamilee hawaasichaa cabsuuf yaalaa jira. Godina Arsii aanaa Xiyyootti humnoonni nageenyaa mootummaa qabata waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun hawaasa nagaa gidirsaa jiraachuu jiraattonni himan. Keessattuu ganda Booree Cilaaloo jedhamutti amajjii 13 bara 2024 manneen qonnaan bultootaa ibiddaan gubanii barbadeessuunis himamee jira. Aanaa Xiyyoo ganda Booree Cilaaloo keessatti manneen humnoonni mootummaa ibiddaan gubanii barbadeessan gara mana 21 ta'uu jechuunis jiraattonni nuuf himanii jiru. Kana malees humnootiin mootummaa saamicha hawaasa irratti raawwataa jiraachuus odeeffannee jirra. Namoonni manneen jalaa gubate Haji Habiib Bakare, Abdullah Cirri, Haji Abdullah Aliyyi, Muzayyin Adam, Kamal Haji Bashir, Qadir Sheikh Muhammad, Haji Qadir Cirri, Abbe Ganna, Khalil Hersho, Abbe Cirri, Osman Hersho, Haji Qadir Tolole, Ganna miidhashoo kanneen jedhamanidha jechuun maddeen keenya dabaluun ibsanii jiru. Humnoonni mootummaa badii raawwatan kunneen waraana bilisummaa Oromoo of keessatti hammatanii soortu jechuun manneen qabeenya waliin gubanii barbadeessaniirus jedhameera. Mootummaan afaaniin mootummaa Oromootu biyya bulchaa jira jedhu kun gocha ormi Oromoo irratti hin hojjenne dalaguun sabicha dararaa jira. Kaabinoonni mootummaa sadarkaa gadi aanaa irra jiran gocha badii akkasii uummata irratti hin hojjetinaa hoggaa jennuun humnoonni mootummaa seelii shaniiti jechuun nu rakkisaa waan jiraniif dubbachuufis callisuufis rakkannee jirra jedhanii jiru. Weellisaa Saayid Awwal mana hidhaa keessatti dhukkubsatee yeroo dheeraaf yaala dhabuun yeroo ammaa haala ulfaataa keessa jira jedhamee jira. Sababa reebicha irratti raawwatameen dugda keessa rukutamuun dugdi isaa madaa'uun infekshinii waan itti ta'eef yaala dhabuun yeroo dheeraaf dhukkubsataa ture jedhan namoonni itti dhiyaatan. Kamisetti hidhamee kan jiru artisti Saayid Awwal dhukkuba isaa kana yeroon yaala gahaa akka argatu waan hin taasifamneef ammatti cimuun hospitaala Dasseetti yaalamuuf barreeffamullee osoo hin geeffamin turuu himaa jiru. Weellisaa kanaaf uummanni bal'aan sagalee ta'uun yaala fayyaa gahaa akka argatu jechuun gaafatamaa jira. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Walloo gara 300 ta'an murtii tokko malee qabamanii erga hidhamanii waggoota 3 lakkoofsisaa jiru. Yeroo adda addaatti mana murtiitti dhiyaatanii murtii akka argachuuf gaafachaa kan turan ta'ullee hanga yoonaatti murtii tokko malee mana hidhaatti dararamaa jiru. Hidhamtoonni kunneen namoonni dhuunfaan miidiyaalee fi dhaabbileen mirga dhala namaaf falman sagalee nuuf ta'a jechuun gaafataa jiru.
Soomaaliyaan xiyyaara Itoophiyaa gara Hargeysaa balali'aa ture dhorkuun gara Finfinneetti deebisuun gabaafamee jira. Xiyyaarri Itoophiyaa ganamarraa gara magaalaa guddoo Somaalilaand Hargeysaa balali'aa ture mootummaa Soomaaliyaatiin dhorkamuun gara Finfinnee deebi'uu hojii gaggeessan daandii xiyyaara Itoophiyaa Masfin Xaasoo wabeeffachuun BBC'n gabaasee jira. Akka Masfin BBC'tti himetti xiyyaarri gara Hargeysaa balali'aa ture kun Somaaliyaarraa eeyyama hin qabdu sababa jedhuun gara Finfinneetti deebi'uu ibsee jira. Kanaanis xiyyaarri gara Hargeysaa balali'aa ture sun deebi'ee jira. Sababiinsaa erga xiyyaarichi balali'uu eegalee booda Soomaaliyaan nuti heeyyama hin kennine gaaffii jedhu waan kenniteef jechuun Masfin dubbatee jira. Marsatiin Flight Ride jedhamu akka agarsiisutti ganamarraa balaliin lama gara Soomaaliyaa taasifamaniiru. Balaliin idilee lakkoofsa 372 itii ganama sa'aatii 5tti Hargeysaa galuus mul'isee jira. Haa ta'u malee balaliin lakkoofsa 8372 ta'e xiyyaarri Diyavilaand 4 duwwaa jedhamu ganama sa'aatii 2:00 Finfinneedhaa ga'ee gara Hargeysaa balali'aa ture. Akkuma magaalaa Jijjigaa ga'een ofirra garagalee naannoo sa'aatii 4:00 Finfinnee qubatee jiras jedhee jira. Humni qilleensaa Soomaaliyaa ibsa baaseen xiyyaarri Itoophiyaa lakkoofsa balalii 8372 qabu heeyyama waan hin qabneef Hargeysaatti akka hin qubanne dhorkuu addeessee jira. Waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti mallattaa'ee hordofuun mootummaan Soomaaliyaa ibsa baaseen waliigalteen kun tokkummaa fi birmadummaa biyyattii irratti dhiibbaa kan uumu waan ta'eef fudhatama hin qabu jedhee tureera. Waliigaltee kana hordofuun biyyoota lamaan gidduutti wal dhabdeenis guddachaa dhufuun gabaafamaa jira. Sudaan walitti dhufeenya tokkummaa misooma Afrikaa ba'aa IGAD waliin qabdu addaan kutuu beeksifte. Sudaan waliigaltee IGADiin waliin qabdu addaan kutuu ishee kan beeksifte yeroo mariin hooggantoota biyyoota IGAD Ugaandaatti geggeeffamuuf jiruttis jedhameera. Sudaan ibsa baafteen gamtaan misooma Afrikaa ba'aa IGAD hayyama kiyya malee hoogganaa garee falmataa kan ta'e Jeneraal Amdaan Daagaloo affeeruu isheetiinis jedhamee jira. Adeemsi IGAD kun balaa qaba kan jette Sudaan affeerraan gamtichi jeneraalichaaf taasise birmadummaa biyya kiyyaa tuqeera gocha badiitis ittiin jettee jirte. Sudaanitti dabaluun gamtichi marii kamiyyuu Jeneraal Amdaan Daagaloon kan barbaadu yoo ta'e dursee hayyama kiyya gaafachuu qaba ture jechuun waliigaltee gamtichaa waliin qabdu addaan kutuu hoogganaa yeroo gamtichaa kan taate Jibuutiif ergitee jirte. Waraansa baatii 9 dura eegaleen lammiileen Sudaan 12,000 ta'an ajjeefamaniiru. Kana malees lammiileen biyyattii miliyoona ta'an daangaa biyyoota ollaa qaxxaamuruun kooluu galtummaa gaafatanii jiru. Kun kanaan otoo jiru gamtaan tokkummaa misooma Afrikaa ba'aa IGAD waldhabdee Sudaan mudate furuuf yaalii adda addaa taasisaa jira. Kanumaafis garee falmataa biyyattii dabalatee hooggantoota Sudaan Kaampaalaatti waamuun guyyaa borii fuulaan akka wal argan taasisuuf ture. Hooggantoonni Sudaan garuu mariin araaraa garee falmataa biyyattii humna dafee qaqqabaa waliin taasifamu hin jiru jechuun ishee ni yaadatama. Gama biraatiin gamtaan IGAD dhimma waldhabdee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaaliyaa mudate ilaaluuf hooggantoonni biyyattii akka argaman waamicha taasisuus otoo hin milkaa'in hafee jira. Sababni isaas Itoophiyaan xalayaa gamtichaaf barreessiteen walgahii gamtichaa Kaampaalaatti taasifamu irratti argamuu hin danda'u jechuun beeksiftee jirti. Akka Itoophiyaan jettetti guyyaa borii 1824 walgahii biraaf qaama biraa waliin beellama waan hin qabuuf argamuu hin danda'u jechuun gamticha hubachiifteetti. Gamtaan IGAD yaada biyyoonni lamaan Sudaanii fi Itoophiyaan dhiyeessan kanaaf deebii hin kennin jira. Hayyani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork odeessaaleen keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin biraan ga'e ana Buunnoo Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Niitoork saabskiraayib godhaa isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.